amma immoo asirraa maal filanna jechuudha. Birraa J direction irraa 6 asiis J direction irraa 6 filanna. 6 times 16 positive 36 jechuudha. Therefore positive negative 36 afur baayisu negative 9 meeqa arganna? Negative 36. Ishi ja'a baayisu ja'a immoo 36 arganna. Negative 36 36 yeroo baayisnu meeqa dhufa? The answer will be 0. This becomes 0 jechuudha. Okay, when we come back, A dot B kenya meeqa arganne jechuudha? 0 arganne jechuudha. Now we are going to find magnitude of A. Amma immoo magnitude of A barbaachaadhaan. Magnitude of A akka itti barbaadnu isinitti meera. Isa A irra jiru fuun isa I irra jiru square goona, isa J irra jiru square goonaan isiniin jedhee 4 square jechuun maal jechuudha? 16 jechuudha. Ishi isa J irra jiru immoo 6 square jechuun maal jechuudha? 36 jechuudha. 16 plus 36 jechuun maal jechuudha? Square root of 52 jechuudha. Square root of 52 immoo yeroo calculatoriidhaan yookaan square root jala yeroo ba'u 7.2 arganna jechuudha. And when we come back to find the magnitude of B, yeroo magnitude of B barbaadnu immoo B'n kunooti magnitude of B jechuun radically jala gashinee isa A irra jiru fuudhii square godhii isa J irra jiru fuudhii square godhii jechuudha. Kunooti ka. Ishi isa A irra jiru minus 9 fuudhee squaring godha. Kun square dha isiniin jedhee isinitti meera. Minus 9 square meeqa arganna? 81. Minus 9 times minus 9 jechuudha waan ta'eef. Plus 6 isa B J irra jiru fuudhii square godhi. 6 square 36. When we add 81 plus 36 yeroo walitti daanu meeqa arganna? 117. Maal? 100 radical. Yeroo radical jalaa ba'u 10.8 dha jechuudha. All right, let's come back to find the theta between the two vectors. Kofa vectorii sana gidduutti argamu. A dot B argameera. Magnitude of A kunoo argameera. Magnitude of B argameera. Ishi theta is equals to formula isaatiga. Cosine inverse of A dot B. A dot B keenya meeqa? 0. Ishi 0 kudha lama miti kuni 0 dha. Iddoo A dot B 0 galchina. Asis kunoo iddoo A dot B maaltu galuu qaba? 0 dha. Maaliif 0 arganneerra waan ta'eef? Let us substitute 0. As deebina gaa kunooti cosine inverse of yeroo magnitude of A fi magnitude of B yeroo inni baay'atu maal dhufa? 77.76 dhufa. Magnitude of A asii 7.2 finne as galchina. Magnitude of B 10.8 as galchine yeroo waliin baay'isnu kan 0 yeroo 77 tuqaa 7 firru wanti nuti argannu 0 dha. I'm sorry. 0 dha kuni. Okay. Cosine inverse of 0 ni meeqa yoo jenne it is 90 degree. Cosine inverse of 0 gabatee herregaa irraa yeroo ilaaltanii 90 degree argattu jechuudha. Cosine of 0 ni meeqa? Cosine of 90 degree 0 dha. Kanaafuu cosine inverse of 0 meeqa jechuudha? 90 degree. Koftii jechuudha vectorii A fi B gidduutti argamu degree 90 jechuudha. Kana gara fuulduraatti ni baranna. When two vectors are perpendicular or when the angle between two vectors are 90 degree, that vectors are orthogonal kan jedhu ganaa ni baranna. Kanaaf egaa kofii vector A fi vector B gidduu jiru degree 90 jechuudha. Akkuma kana isa hafe immoo isin egaa shaakala vector B fi vector C gidduu kan jiru barbaadii kofa jedhaa jira. Isiniin shaakaltuu barnoota keenya har'aa gaa barattoota kanuma irratti xumurra. Garuu gaa barattootatu yeroo baay'ee naa bilbilanii maal naan jedhu YouTube kee kana argachuu nu rakkiseera jedhu. Barnoota ati dabarsaa jirtu gaarii haa ta'uyyuu malee
hundasaa argachaa hin jiru al tokko tokko nu rakkisaa jedhu akkas gootu. Viidiyoon ani dabarsu hundumasaa argachuudhaaf jalqaba yuutuubii seentaniiti maqaa koo kanalaa akkasittiin barreessitu akka asirra jiru kanatti barreessitu isa booda viidiyoo ani dabarsaa ture hundumti isaa kan kutaa 9 kan kutaa 10 kan kutaa 11 achuma jalaa argattu jechuudha paartiidhaan. Yoo barbaaddan telegiraamiidhaan kunooti Taarraqany Abdiisaa kan jedhudha. Iimeeliidhaan kunooti lakkoofsa bilbilaa kunooti akka inni yeroo yerootti immoo dafee isin ga'uuf viidiyoo kana barnoota kana laayik godhaa miiltoo keessaniif yookaan hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Maaliif kaayyoonsaa barattoonni afaan ani ittiin barsiisu dhaga'aa jiran kunii barnoota kana akka isaan fayyadamaniifan itti dadhabee qopheessaa jira waan ta'eef warri argattan kun miiltoo keessaniif yookaan hiriyaa keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Dafee akka inni isin qaqqabuuf immoo sabiskiraayib akka gootan isin afeeraa galatoomaa isiniin jechuu barbaada.